Tole irra deebinee akkam jirtu isiniin jenna hordoftoota Qubee Akaadaamii. Now we are going to see chapter 2 about understanding foreign policy and diplomacy. Under that we will see part 2 that is about understanding foreign policy and the foreign policy behavior. Kanaaf imaammanni biyya alaa yookiin immoo imaammata biyya alaa keessatti amaloonni calaqqisiifaman maal akka ta'an paartii kana jalatti waliin ilaalla jechuudha. Well, under 2.1 we will see defining foreign policy. Imaammanni biyya alaa jechuun maal jechuudha yookiin immoo imaammata biyya alaa jechuun maal jechuudha. Especially foreign policy can be defined in different ways. So let us see the definition one by one. Foreign policy is something that the state would like to achieve in its external relations with others. Imaammanni biyya alaa gaafa jennugaa wanta biyyi tokko walitti dhufeenya biyya biraa faana qabdu keessatti galmaan gahuu yookiin argachuu barbaadudha. What that is wanted to achieve while she create a relation with the other, with external. That is what we mean foreign policy. Imaammata biyya alaa ka jennu biyyi suni biyya biraa faana walitti dhufeenya uumtee achi keessatti immoo maal argachuu barbaadde? Foreign policy. It involves a general purpose and a specific strategy. A state employed to achieve or promote its national interest. Biyyi tokko fedhii biyyaalessaa ishee yookiin immoo faayidaa biyyaalessaa isa jennu national interest kana galmaan gahuudhaaf foreign policy ni jira. Foreign policy ni kan inni taasifamuuf iyyuu jalqaba maaltu jira? National interest tu jira. Faayidaan biyyaalessaa faayidaa biyyaalessaa sana argachuudhaaf maal seente jechuudha? Foreign policy kun imaammata biyya alaa keessa seente jechuudha. So sana galmaan gahuuf immoo she may use different strategy. Different strategy may be used to achieve that national interest. In another way, foreign policy can be defined as what? It refers to the set of objectives and also instruments that the state adopt to guide its relation with the outside world. National interest kana galmaan gahuudhaaf foreign policy ni jira. Foreign policy ni gamaanni it is set of objectives dhaan walitti qabama kaayyoo garaa garaa plus different instrument. Imaammata biyya alaa kana fiixaan baasuudhaaf wantoota isheen fayyadamtu yookiin immoo akka guideline-itti wantoonni ishee gargaaran achi keessa ni jiru. That is foreign policy. In another way, according to Rochester, foreign policy refers to what? A guideline for choosing among various course of action in a specific situation in international affairs. Foreign policy is a guideline. Imaammanni biyya alaa gaafa jennu qajeelchadha, ruuliidha. Kana gaafa jennu walitti dhufeenya idil addunyaa keessa yookiin walitti dhufeenya alaa keessa maaltu jira? Wantoota garaa garaatu jira. Wantoota garaa garaa jiran sana keessaa filannee waan sana qofatti akka xiyyeeffannu kan nu qajeeshu foreign policy maanni it is a guideline dha, qajeelchadha jedheetu define godha jechuudha. In another way, foreign policy involve general purpose, priority of goals to be realized and achieved jennaan. Imaammata alaa gaafa jennu kaayyoo waliigalaa ni jira, wanti biyyi sun dursa kennituuf ni jira yookiin immoo wanti biyyi sun galma isheen gahuu barbaaddu. Kanaaf waan kana galmaan gahuuf realize gochuudhaaf maaltu barbaachisaa? Foreign policy dha. So foreign policy wantoota kana qabata jechuudha. In another way, the objectives plus vision and the goal state wanted to achieve is what? National interest dha. Wanti biyyi tokko gama imaammata biyya alaa isheetiin barbaaddu yoo jiraate maal dha? National interest dha. Fedhii yookiin faayidaa biyyaalessaa kana galmaan gahuudhaaf maal fayyadamti jechuudha? Imaammata alaa yookiin foreign policy fayyadamti jechuudha. Kanaaf national interest immoo akkuma dura ilaalle national interest maanni objective ta'uu danda'a yookiin mul'ata isheen qabdu yookiin immoo galma biyyi sun gahuu barbaaddu national interest sanaaf foreign policy fayyadamti yookiin imaammata alaa fayyadamti jechuudha. All states would like to promote their national interest. This is obvious. Biyyi kamiyyuu faayidaa biyyaalessaa ishee galmaan gahuu yookiin immoo guddisuu barbaaddi. Kun wanta biyyi kamiyyuu biyya biraa faana gaafa walitti dhufeenya uumu yookiin immoo imaammata alaasaa gaafa shape godhu kan inni barbaadu isuma kana jechuudha. Morgenthau suggests that the minimum goal that state would like to achieve is what? Survival. Waa'ee Morgenthau national interest yookiin immoo international relation keessatti yaada bal'aa akka inni kaasneera. Dabalataanis iddoo kanatti maalidha? Isteetonni galmi isaan gahuu barbaadan inni hunda caalu maalidha? Jiraachuudha. Survivalidha. Biyyi yoo jiraatedha wanti biraa ka jiraatu. Kanaaf faayidaa biyyaalessaa ishee
yookiin immoo imaammata alaa ishee gaafa sheeppi gootu biyyi tokko maal gochuu barbaadde dursa jiraachuudha. Erga jiraattee booda wanti baay'een kan dhufu jechuudha. Kanaaf jiraachuudhaaf jetteetu wanta baay'ee kan isheen gootu. So every state should protect their physical identity. Physical identity means their borderidha. Survivalii keessa maaltu jirare daangaa lafoo fi eeggachuudha. Physical identity kabachiifachuudha. Preservation of their political. Siyaasa biyyi sun ooftee deemaa jirtu. Biyyi kamiyyuu gaafa hundaa'u siyaasa ofii isaanii qabaata. So sana galmaan gaachuudhaaf kabachiifachuudhaaf foreign policy keessa ni seenti. In another way cultural identity dha. Aadaa yookiin eenyummaa isaanii dhabuun barbaadan. Biyyi kamiyyuu aadaa isaa, afaan isaa, eenyummaa isaa, amantii isaa dhabuun barbaadu. Kanaaf isuma kana promote yookiin protect godhata jechuudha. Gama kamiin gamuma foreign policy isaa keessatti jechuudha. Foreign policy involve specific instrument and also tactic to realize those goals. Ammagaa foreign policy gaafa geggeeffamu wanta biyyi tokko bira ga'uu qabdu yookiin goolitu jira jedhe. Goolii yookiin immoo galma kana ga'uudhaaf immoo instrumentii yookiin immoo maloota adda addaa fayyadamti. Tacticoon immoo tooftaalee garaagaraa ni fayyadamti jechuudhaan. Especially the instrument of foreign policy isa kana bal'inaan fuulduratti ni ilaalla. It include like diplomatic bargaining fayyadamuu dandeessi. Gama dippiloomaasiin amansiisu. In another way economic instrument yookiin immoo dinagdee akka tooftaa tokkotti fayyadamuu dandeessi. In another way propagandaadha. Inni kun ololadha. Olola uumuutiin ololli gama garaagaraatiin uumamuu danda'a. Sanatti fayyadamtee maal gochuu dandeessi? Foreign policy ishee galmaan gaachuu dandeessi. In another way terrorismidha, shororkeessummaa or sabotage jennaan. Biyyi sun yoo gama dippiloomaasiin yoo ta'uu baate maal gochuu dandeessi? Shororkeessitoota uumtee biyyi sun akka isheen shororkeessitootaan miidhamtu sanatti fayyadamtee maal gochuu barbaade? Foreign policy ishee galmaan ga'uu dandeessi. In another way directly use force or war. Ofumaa immoo kallattiin seentee waraantee faayidaa biyyaalessaa ishee yookiin immoo imaammata biyya alaa ishee galmaan gaachuu ni barbaada jechuudha. So these are one of the instruments that are used in foreign policy. Especially bargaining involve less power. Warreen amma kaasne keessaa like economy, military or force or terrorism, propaganda warra jenne kana keessaa bargainingin humna baay'een gaafatu. Humna waraanaan gaafatu. So it involve less power jennaani. Bargaining gaafa jennu maal jechuudhaadha? Bargaining is defined as a means of what? Settling difference over priority between competitors through exchange of what? Proposal. That means for mutually accepted solutions. Biyyi lama imaammata alaa isaanii cimsuudhaaf maal gochuu danda'u? Bargain gochuu danda'u. Bargain jechuun proposal wal jijjiiruudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Indooneeziyaa faana walitti dhufeenya uumuu barbaaddi yoo ta'e, imaammata alaa ishee cimsuu barbaadde yoo ta'e xalayaa eenyu barreessite? Indooneeziyaa barreessite. Indooneeziyaa gavarnamentiinis immoo erga sana ilaalee booda proposal Itoophiyaan dhiyeesse sana ilaalee maal godhaa? Deebii kennaa jechuudha. That is bargaining. The exchange of proposal jennaani very simply dha. Humna waraanaa yookiin waan biraa hin gaafatu jechuudha. It involve whether in private meeting or publicized conference. Kanaaf bargainingin kun yookiin privately leader gidduu ta'uu danda'a yookiin immoo dhimma sana immoo public conference dhiyeessuudhaan ta'uu danda'an. Or in another way state may use carrot and stick method. Amagaa imaammata biyya alaa isaanii yookiin foreign policy haa ta'u, national interests haa ta'u galmaan gaachuuf biyyoonni maal fayyadamuu danda'u? Carrot approach and stick approach wanta jedhamu jira. Carrot approachiin yaa'u macheem kaarotiin kan inni gargaaru maanni soorrataafidha. Faayidaa qabachuudha. Kanaaf carrot approach maanni rewardidha. Gift ta'uu danda'a. Biyyi sun biyya sana faana akka walitti dhufeenya ishee cimsachuuf biyyi biraa maal gochuu danda'a? Deeggarsa gochuufii danda'a. Badhaasa kennuufii danda'a. Gargaarsa kennuufii danda'a. Isa kana kaarotiidha. Lakkii kaarotiin hin ta'u yoo ta'e biyyi sun kaarotii yookiin immoo deeggarsa fudhattee badhaasa fudhattee walitti dhufeenya biyya sana faana uumuu hin barbaaddu yoo ta'e haalli isaan gidduu jiru gaarii hin taane yoo ta'e garamitti deemaa? Istiikiidha. Istiik is for punishment. Adabbiidhaan. Inni tiriitiidha. Sodaachisuun ta'uu danda'a. Humna waraanaatti erguu ta'uu danda'a. Isa kana fayyadamtee biyyi tokko maal goote jechuudha? Kaayyoo ishee yookiin immoo objective ishee galmaan gaachuu dandeessi jechuudha. After World War First and also the League of Nations, all style of diplomacy has been drastically reformed. Ammagaa erga waraana addunyaa tokkoffaa asii fi dhaabbata League of Nations bara 1923 erga hundaa'ee First World War was ended in 1918.
League of Nations established in 1920 ያው 1919 ka jedhanis ni jiru 1920 Itoophiyaan membership kana kan taate 1923 dha. Kanaaf erga siyaas haalli dippiloomaasii addunyaa keenya akka jijjiirame isa duratti biyyoonni baay'een miitedii biraa fayyadamu waraansa ta'uu waraanuu ta'uu danda'a isaas garuu more focus it was reformed. Regardless of whether diplomacy is conducted openly or secretly, multilaterally or bilaterally, tacitly or formally, by ambassador or leader to leader, the essence of diplomacy remains what? Bargaining. Amma gaa dipiloomaasiin kun gama adda addaatiin taasifamuu danda'a. Dipiloomaasii banaa ta'uu danda'a yookiin immoo icciitaadhaan waan waliin haasa'an ta'uu danda'a. Maltilaateraal yookiin immoo baayilaateraal biyya yookiin immoo biyyoota baay'ee kan hirmaachise ta'uu danda'a. Formal karaa kallattii fi al kallattiidhaan yookiin immoo ambasaadarota isaa waliin erganiin yookiin immoo geggeessitoonni biyyaa walitti dhufuun ta'uu danda'a. Walumaa gala isaan kun kaayyoon isaanii maali? For bargaining dha, walii galuudhaaf. Otoo waraanaan hin taane waan biraa otoo hin taane gamuma salphaa ta'ee walii galuudhaaf biyyoonni dippiloomaasii adda addaa fayyadamuu danda'u jechuudha. These are one of the issue. The other point is about foreign policy objectives. Kaayyoon imaammata biyya alaa maali? Yookiin galmi imaammata biyya alaa maali? Biyyi tokko maaliif biyya biraa faana imaammata alaa tolfatti? What she needs, so what's the objective or what is the goal? Maanni galmisaan gahuu barbaadan. Well, national interest is often considered as the objective of foreign policy of state jennee. National interest yookiin immoo faayidaan biyyaalessaa kun maali jennee galma yookiin kaayyoo biyyi tokko bira gahuu barbaadudha. Isa kana bira gahuudhaaf national interest kana bira gahuuf maal gooti? Foreign policy yookiin imaammata alaa tolfatti jechuudha. Imaammata alaa kana keessaan ta'uudhaan galma barbaadde sana ni geessi jechuudha. Foreign policy, just like any policy, whether short term, middle term and the long term goal and the objective to be achieved in proportion to what? A state capability. Amma gaa imaammanni alaa kuni it may be short range goal ta'uu danda'a, kan yeroo gabaabaa barbaaddu, kan giddu galeessaa yookiin kan yeroo dheeraa jennu kana yookiin immoo types of objective kana kaayyoo waliigalaa samaanni to build state what capability dha, dandeettii biyya sanaa cimsuudha. Economically, politically, socially biyyi cimuudha jechuudha. Deemee kaayyoon imaammata biyyi tokko biyya biraa faana qabaattu yookiin foreign policy objective. In another way, foreign policy objective can be classified according to the following. Such classification of foreign policy objective is based on what? The combination of the three criteria. Amma gaafa foreign policy objective kana bakka saditti qoonnu criteria ni jira. Akkaataan ittiin qoodamu callisee wanti. So the first criteria to categorize it is what? The value placed on the objective. Kana gaafa jennu biyyi suni dhimma isheen dursa kennituuf. Value kan isheen kennituuf economiidhaaf immoo for politics or for socio cultural. Isa kamidha kan isheen dursa kennituuf. So sanarra dhaabannee maal goona? Foreign policy objective ni qoonna jechuudha. In another way, time elementiidhaan hagamiifidha. Biyyi kun waan sana kan isheen barbaaddu hagamiifidha. For how many time? Sana galmaan ga'uuf immoo yeroo hagamiitti fudhata. Waan sana immoo yeroo hagamiitti barbaaddidha. Time elementiin ni jira jechuudha. In another way, on the third criteria, the kind of demand the objective imposes on other state in international system. Kana jechuun immoo biyyi suni imaammata alaa ishee keessatti biyya biraa irratti waan isheen impose gochuu barbaaddu yookiin biyya biraa influence gootee gama sanaatiin ofii isheetiif argachuu waanta barbaaddu ni jira. So biyya biraa irraa maal barbaaddi? Sanarra dhaabannee maal goona jechuudha? Foreign policy objective kana utaalee sadiitti qoonnaa jechuudha. So based on the above criteria, foreign policy objective can be classified as what? 1. Core value or core interest. In another way, this is called as short range goal or short range objective. The second one is middle range goal. The third one is universal or long range goal. So these are one of the three types of foreign policy objective. So let us see them one by one.
The first one is core value or core interest, short range objective or goals. This can be seen as what? Which state commit for their very existence and also that must be preserved or extended all of the time. Amma criteria duraa keessatti maal jenneerra taayimiin akka criteria ti. Kanaaf amma core value kuni extend for all time dha. Yeroo hundumaaf waan itti fufu. Amma gaafa short range goal jennu waan yeroo gabaabaa fakkaachuu danda'a. Garuu kana jechuun maanni biyyi suni waan kana yeroo gabaabaa keessatti yookiin immoo atattamaan argachuu qabdiidha. Core value dha. Biyyi tokko jiraachuudhaaf for their existence she must get what? This core value. So core value kun maanni security and the survival of state jenna. Biyyi kamiyyuu galmi isheen imaammata alaa keessatti riis yookiin immoo qaqqabuu qabdu maaniree jiraachuudha inniirra. Achii booda tasgabbiidha. Yoo tasgabbiin jiraate jiraatte. Jiraachuu fi tasgabbiin jiraachuun kun gargar ba'uu hin danda'a. Tasgabbiin hin jiru taanaan jiraachuu hin dandeessu. Jiraachuuf immoo biyyi sun maal ta'uu qabaree there should be security dha. Kanaaf wanti kun yeroo hundumaa wanta biyyi akka core goaliitti irratti hojjechuudha jechuudhaan. So it has always been considered as the first priority which state aspire to achieve in what? In a short run. Yeroo gabaabaa keessatti biyyi tokko kan isheen argachuu qabdu. Kan dursi kennamu priority kan kennamuufi qabu short range goal jennee kaasna jechuudhaan. So for those goals most people are willing to make ultimate sacrifice. Faayidaa ishee short range goal yookiin immoo dhimma jiraachuu biyyaa kanaaf namoonni baay'een maal godhu lubbuu isaanii dabarsanii kennuu danda'u. Fakkeenyaaf survival gaafa jennu amma biyyi tokko otoo biyya biraa weeraruu barbaadde invasion. Amma haa jennu biyyi tokko Itoophiyaa weeraruu barbaadde yookiin daangaa Itoophiyaa sarbuu barbaadda jennu. Dhimmi kun dhimma survivaliti. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Tasgabbiin biyya kanaa jeeqame yoo jenne namoonni Itoophiyaa ta'anii dhimma mataa isheetii haa weeraran hin jedhan. Namni kamiyyuu maalidha? Ani deemin nan lola biyya kootiidha. So dhimma maalii dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Kanaaf namoonni baay'een ofii isaanii dabarsanii kennuudhaaf fedhii qabu jedhaan. In another way jiraachuutti dabalatee biyyoonni tokko tokko immoo extra territoriality waan jedhamudha. Kana jechuun maanni daangaa lafa isaaniitiin dabalatatti daangaa kabiraa qabachuu barbaadu. Dabalanii lafa kabiraa qabachuu barbaadu. Isa kan akkamitti ilaalu isaan core value jedhaniitu ilaalu. Fakkeenyaaf biyyoota akka Israa'el yoo fudhanne. Israa'el lafa amma qabdu babal'ifannaa keessa kan isheen argatte. That is reality. Dabalamee dhumayyuu amma Israa'el extra territory yookiin lafa dabalataa kabiraa argachuu barbaade. Fakkeenyaaf West Bank. West Bankiin akka international lawutti yookiin immoo United Nationitti kan warra Palestine jedhama. Kana qofa miti. Israa'el waraana geggeessiteen Siiriyaa irraa Golan Heights yookiin immoo gaara Golan kan jedhamu maanni qabattee jirti jechuudha. Garuu kan ishee miti. Amma yeroo ammaa kana Israa'el Palestine faana maanni lola cimaa keessa jiru. So dhimmi maal jedhare dhimma extra territory. In another way United States illee akkuma kana. Fakkeenyaaf Donald Trump yeroo ammaa kana in order to make great America uumuudhaaf maal jedhee ture Kanaadaan bulchiinsa Ameerikaa 51ffaa ta'uu qabdiidha. Greenland dabalachuu qabna jedhee Meeksikoo irraa Meeksikoo galfii Ameerikaan galfii jedhee kana jechuun maanni fedhii lafa kabiraa dabalachuuti. Kana qofa miti. Ameerikaan yoo ilaalle military base biyyoota garaa garaa keessaa qabdi. In all of the world jechuu dandeenya. So isa kan akkamitti ilaalu biyyoonni kun core value jedhanii ilaalu jechuudhaani. In another way extraterritoriality is when the national interest and the claim of a country is projected beyond what? Beyond the limit of what? Geographical boundary. Daangaa lafa isaan qaban irra darbanii dabalanii kabraa fudhachuuf interest gaafa qabaatan extraterritorial jennee waamna. So they consider this as one of their core value itti ilaalu jechuudha. Well, the other one is middle range goal. Other foreign policy objective, the second. Middle range goal. Unlike short range objective, the middle range objective drastically varies across state. Inni kun biyyaa biyyatti garaagara. Short range goaliin biyya kamiifuu wal fakkaataadha. Biyyi kamiyyuu jiraachuu survival and security dhaaf dursa kennu. Kuni waan wal falmisiisu miti. Middle range gaafa dhumnu garuu garaagaradha. Biyyoonni kanarratti garaagara ta'uu malu jechuudha. It normally impose demand on several other states or commitment to their achievement are serious and the time limit is also attached to them. Amma
middle range goolii kana galmaan ga'uudhaaf biyyi tokko ofii ishee qofa miti. Security yookiin survival irratti short range goolii irratti deeggarsa nama biraan barbaadu biyyi tokko hamma danda'ametti jiraachuudhaaf ofii ishee carraaqqatti. Asirratti garuu maalidhaa biyyi waan kana ofiin galmaan hin geessu. Maal barbaadare? It demand several state. Biyyoota biroorraa deeggarsa gargaarsa ni barbaada. Kana jechuun waan yaadan kana galmaan gaachuuf immoo middle range goolii galmaan ga'uudhaaf maal barbaada? Biyya biraarraa deeggarsa. Akkuma kana time limit illee qaba, yeroo illee qaba. Yeroo hagamii keessatti. Isa jalqabaa keessatti time limitiin hin jiru. At everywhere, at every time jenneera. Kun garuu yeroo fudhachuu danda'a, yeroo qaba. These include the attempt of government to meet economic development or economic betterment, demand and the need through international action. Fakkeenyaaf biyyi tokko guddachuudhaaf biyyi ufuma isaatii lafaa ka'ee guddatu hin jiru. Guddina biyyaa yookiin biyya tokko dinagdeen guddisuun middle range goolidha. Kun immoo maal barbaadare? Deeggarsa biyya biraa barbaada. Ameerikaa isaa fudhannu, Itoophiyaa isaa fudhannu, biyyoota kaan isaa fudhannu ofuma isaanii qofaatti guddachuu hin danda'an. Yoo waa oomishan erguun dirqama, waa biyya biraatti gashuun dirqama ta'an. Kanaaf guddina dinagdee biyya isaanii fiduudhaaf yookiin immoo middle range goolii kana galmaan ga'uudhaaf international actioniin baay'ee barbaachisaadha. Middle range goal jennaaniin social welfare and economic development cannot be achieved through self-help as most states have only limited resource, administrative service and technical skills. Kanaaf biyyi tokko guddina biyya ishee ofuma isheetiif success gochuu hin dandeessu. Haalli jiru hawaasaa biyyuma sana qofaan milkaa'uu hin danda'u. Why? Dinagdeen biyyaa limitedidha. Administrative service akkuma kana technical skilliin garaagara. So biyyi maal godhu ree wantoota kana walirraa qooddatanii walii hiranii export and import gochuudhaan walumaan maal ta'u guddatu biyya isaanii guddifatu jechuudha. Independence here means to satisfy domestic need and aspiration, the state would have to interact with what others see. Ammagaa foreign policy atti maadhare interdependency tu jira. Biyyi tokko biyya biraa irratti hirkata. Kana gaafa jennu hirkachuun ni jedhu maanni dinagdeedhaan. There is no country that is self-sufficient economically. Kaasneera na fakkaata. Biyya addunyaa kanarraa dinagdeedhaan dhibbatti economically self-sufficient taatee jiru. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa biyya guddoodhaa. Economicaliin deemteenti sadarkaa guddinaatiin dursara. Haa ta'u malee nuclear isheetiif yuraaniyeemii biyyoota Afrikaa irraa galchiti. Raw material non-mineraalin eessarraa galu biyyoota biraa irraa galu jechuudha. So economically self independent in akkan jirre. So there is interdependency jennaan. That means trade, foreign aid, access to communication facility, source of supply and the foreign market are for most states necessary for what? Increasing social welfare. Kanaaf isaan kun baay'ee barbaachisaadha. Haala jireenya hawaasa isaanii jijjiiruudhaa fi daldaalli biyyoota biroo faana deeggarsi biyya biraarraa dhiyeessiiwwan garaagaraa baay'ee murteessaadha. Kana argachuuf immoo foreign marketiin jiraachuu qaba. Waa alatti ergachuu, alarraa immoo galfachuu. So isa kana gochuudhaa fi maaltu jiraree middle range gooliin yookiin immoo kaayyoo biyyi kun dinagdee ishee guddisuu keessatti qabdu keessatti imaammata isa lammaffaa yookiin immoo objektiivii lammaffaa kana fayyadamti jechuudha. The third one is long range objective for universal goal jennaan. That is other objective of foreign policy of state. The long range vision will not have any international significance beyond what? Beyond the paper consumption or rhetoric level. Kuni maalidhaa qabatamaatti lafa bu'een jiru. Eessarra jirarree peepparii dhumarra jira. Biyyi kamiyyuu whether developed or the poorest biyyi guddates biyyi hin guddannes long range objective hinuma qabu. Garuu eessarra jira? Waraqaa qofarra jira. Lafa bu'ee hojiirra ooluunsaa gaaffii jira jechuudha. So it is only on what? On a paper value jennaan. Kuni time limitii qaba. Time limitiin isaa maanni it is for a long time. Yeroo dheeraan booda. For example, biyyoonni Afrikaa bara 2063tti 2063 63 maaliif fudhatu? Kan hundaan bara 63. Bara meeqa 63? 1963 dha. United Nations. So isuma kana xiyyeeffatanii maal gochuu barbaadu? Bara 2063tti immoo biyyoota guddina dinagdeetiin biyyoota biroo faana dorgomaa ta'an ta'uudhaaf pilaan godhanii. Kun jechuun waggaa 35 booda waan ta'u jechuudha.
ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a jechuudhaan. So warreen akkas loongi ta'an kun maanii paper value'dhaani. It does not mean that state that are less capable often those middle power and the less developed country does not formulate long range objective jechuu mitiidha. Isa kana biyyoonni guddatanis hiyyeeyyinis maalidha hinuma akka objective isaaniitti kaawwatu jechuudha. It have definite time limitidha yeroo murtaa'e booda waan ta'udha. In practice leaders rarely place the highest value on long range goal. Haa ta'u malee geggeessitoonni biyyaa kanarratti xiyyeeffannoo baay'ee hin kennan. As a plan as a goal hin jira yeroo akkasii iddoo akkasii geenyaadha. Garuu xiyyeeffannoon isaanii isa kana ta'uu taane warra dura kaasnedha. So long range goal are those plans, dreams, vision concerning the ultimate political or ideological organization of the international system and the rules governing relation in what in that system ta'uu danda'a. So it may be their plan. Karoora isaanii ta'uu danda'a. Abjuu isaanii mul'ata gara fuulduraa biyyoota biraa faana walitti dhufeenya gaafa uumanii long range goolii kana waggaa murtaa'e booda iddoo kana geenyedhanii wanta plan godhan ta'uu danda'adha. This is what we mean long range objective for universal. Shortly these are one of the three objective of foreign policy jenne keenya jechuudha. Well, the other one is about foreign policy behaviors. Under this we will see pattern and trends of foreign policy. Imaammata biyya alaa keessatti amala biyyoonni calaqqisiisan amala isaan ilaalla behavior. Biyyi tokko biyya biraa faana walitti dhufeenya gaafa uumtu amala akkamii calaqqisiisti maal agarsiisti? Fakkeenyaaf amalli Ameerikaa walitti dhufeenya alaa keessatti agarsiistuu fi kan Itoophiyaa garaagara ta'uu danda'a. Tokkos hin ta'u jechuudha waan baay'ee wal gatu waan ta'eef. Well, foreign policy behavior refers to what actions state take toward what each other. Tarkaanfii biyyi tokko biyya biraa waliin fudhattu jechuudha. That is action. Action usually are not as end in themselves but are tied in some way with what? With larger purposes from long range to short objective that leader hope to achieve in what? In their activity. Amma amala kana gaafa jennu yookiin immoo action jenna. Actioniin kuni biyyi tokko kaayyoo isa yeroo dheeraa long range fi isa gabaabaa yookiin short range goal isa jenne kana galmaan ga'uu keessatti amala isheen calaqqisiistu. Akkaataa isheen itti action yookiin immoo tarkaanfii fudhattu sanaan maal jennaa? Foreign policy behavior jennaan. According to Arnold Wolfers, he is one of the famous specialists in the field of international relations. So he suggests that all foreign policy behaviors ultimately boil or divide into what? Into three possible patterns. Foreign policy behavior in kun maanni walumaa gala iddoo sadiittidha kan inni qoodamu. Three possible patterns. The first one self-preservation jennaani. The second one is self-extension. The third one is self-abnegation. Self-preservation is what? Maintaining the status quo. Olaantummaa yookiin beekamtii duraan qaban sana maal gochuudha? Itti fufsiisuudha. Maintaining status quo. Self-extension, revising the status quo in one's own favor jennaan. Inni kun immoo maanne haala jiru maal gochuudha? Fooyyessuudhaan akka isaaniif ta'utti addunyaa haaraa kana yookiin immoo walitti dhufeenya haaraa bocuu. Revising the status quo in one's own favor. Self-abnegation immoo maali? Revising the status quo in some else's favor. Inni kun immoo maalidha? Biyyootuma biraa bakka bu'anii yookiin immoo guutummaatti revise gochuu hin danda'an garuu haala biyya biraa sana jijjiiranii faayidaa ofii isaaniif oolfachuu keessaa fayyadamuu jechuudhaani inni ilaalla waan baay'ee waan. So which foreign policy behavior do the BRICS are promoting and why? Mee amma akka fakkeenyaa yookiin akka gaaffitti yoo kaasne BRICS ni beekna. BRICS jechuun walitti dhufeenya biyyoota shaniitiin Brazil, Russia, India, China and South African BRICS hundeessan jechuudha. BRICS kun as keessaa amala akkamii agarsiisa yoo jenne sadan isaanii gaafa laalle ifa ta'uu danda'a. Self extension, revising the status quo in one's own favor. Haala addunyaan dura keessa turte fooyyessuun fakkeenyaaf addunyaan keenya maanni olaantummaan Ameerikaa iddoo baay'eetti mul'ata. Sana revise gochuudhaan new world order isa jennu sirna addunyaa haaraa hundeessuudhaan keessatti maal ta'uudha? Hundi isaanii fayyadamuu isa jechuudha. So let us see one by one. Well, self preservation, maintaining the status quo jenneerra. The best example is United States of America. United States of America following World War II emerged as one of the strongest actor or superpower in international relations.
waraanni addunyaa lammaffaa erga raawwatamee bara 1945 as Ameerikaan biyya guddoo addunyaa kanaa taatee baate. Through economy, through power. So America is one of the example. Maalif Amerikaan self-preservation jalatti categorize taate yoo jenne even the international institution dhaabbilee idil addunyaa like IMF, International Monetary Fund, World Bank, GATT or WTO, that means World Trade Organization dura gaatii ture achii booda gaafa revised ta'umoo World Trade Organization ta'ee bara 2005 that were established following World War II have been strongly shaped by what United States of America. Dhaabbilee kana ka hundeesse eenyudha? Ameerikaadha jechuudha. Keessatti roolii guddaa katabatu eenyudha? Ameerikaadha. Keessumaa waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti biyyoonni Yurooppii baay'ee waan miidhamaniif dinagdeedhaan Ameerikaan isaan kana suphuuf jettee World Bank fa'aa hundeessite, IMF fa'aa hundeessite. Akka isaan achi keessatti maal ta'an fayyadaman. Kana keessatti immoo inni ilaallaa under chapter 3 inni ilaalla jechuudhaan waa'ee IMF, World Bank fi World Trade Organization roolii Ameerikaan immoo achi keessatti taphatu. Kanaaf isaan kana hadhallee ta'ee jennaan ka shape gochaa jiru eenyudha? Zaati United States of America. More IMF keessaa maallaqa yookiin warqee baay'ee ka qabu isheedha. Murtees immoo naannoo harka 17.4 sagalee caalmaa ka qabu isheedha jechuudha. In another way, even the United Nations has been serving the interest of the United States as the country has a key position in Security Council as one of the veto power among the few. Amma gaa United Nations walitti qabamni biyyoota addunyaa keenyaallee waan Ameerikaan jette baay'ee duuban deebi'an. Maaliif jennaan yaa veto poweridha gama biraatiin Security Council biyyoonni 15 yoo jiraatanuu achi keessaa 5 isaanii permanentidha. La United States of America, Russia, China, France, veto. Achi keessaa Ameerikaan hin jennaan yaa wanti ta'u jiru. Namoonni maa jedhu kana Ameerikaan yoo haxxiffatte addunyaa guutuutu qufaa ka jedhan jiru. Kana jechuun Ameerikaan maa inni olaantummaa cimaa akka qabdudha. Amma gaa asitti self preservation jalatti Ameerikaan maal barbaaddi? Isuma kana itti fufsiisuu barbaaddi. Self preservation beekamtii fi maqaa guddaa qabdu kana dhabuun barbaaddu gonkumaa. Har'uma yoo ilaalle Ameerikaa bakki dhabdan hin jiru jechuudha. Dhimmoota garaagaraa keessa seenti. Waan ishee ilaallatu ishee ilaallan. That is the reality. So this day United States of America has become the sole defender of what? International system and the liberal economic political order after the collapse of USSR and the decline of communist ideology. So American erga kufinsa Soviet Russia, United States of Soviet Russia erga bara 1989 dissolve ta'e erga kufee booda communism ideology maal ta'e achumaa kufe. Amerikaa yeroo sana iyyuu maal hordofaa turte? Liberal political economy dha. Liberalism aadaadha. So ammallee Ameerikaan liberalistiidha. Kana jechuun free market biyya deeggaran sirna gabaa yookiin sirna daldala bilisaa warra deeggaranii jechuudha. So the most defender taate akka isheen itti fufte. Kanaaf Ameerikaan hadhallee taanaan kana dhabuun barbaadu. Kanaaf walitti dhufeenya biyya alaashee keessatti Ameerikaan kan isheen amma humna waraanaa ishee iddoo garaagaraa deploy gootee jirti. Warbeezii iddoo baay'ee jira. Horn of Africa irra jira. Central Europe irra ni jira. Far East keessa ni jiru. Biyyoota garaagaraa jiru. Kun maaliif yaa beekamtii qabdu sana gonkumayyuu dhabuu hin barbaaddu. Kanaaf walitti dhufeenya alaashee keessattis maqaa ishee kanaaf waa hundumaa jechuudha. Keessa ni seenti self preservation behavior amala akkasii agarsiisti jechuudhaani. The other one is self extension. The other behavior of foreign policy self extension. Revising the status quo in one's own purpose yookiin help jenneerra. So inni kun immoo kan inni ittiin reflect ta'u by newly emerging power. Biyyoota yeroo dhiyoo humna isaanii cimsachaa dhufan like China, India, Brazil, German. Isaan kun yeroo ammaa kana dinagdeedhaan siyaasaan cimaa dhufaniiru jechuudha. Isaan kun egaa kan isaan barbaadan maalidha ree? Revise gochuu barbaadu. Structure isaa Raashiyaan yookiin immoo Ameerikaan olaantummaa qabatan kana. Isa kana revise godhanii isaanis sirna gabaasaa ta'u sirna kan keessatti iyyuu qixa fayyadamuu barbaadu. Self extension jennaan. So they want to what? Restructure the world issue. International institution kun maal ta'uu qaba? Restructure ta'uu qaba. Biyyi tokko olaantummaa yookiin immoo unipolar taatee itti fufuu hin qabdudha.
Unipolarity garbutti deemuu qaba, multipolar systemii ta'uu qaba. So new world order jedhanii kaasu jechuudha. Southern illee keessa galanii ka fayyadamanii. And to create enabling environment to what? To promote their national interest dha. So biyyoonni kun gaafa biyya biraa faana walitti dhufeenya uuman amala akkasii agarsiisu jechuudha. Addunyaa kana restructure godhanii. Amma fakkeenya Biriis yoo fudhanne Biriis achi keessas new world order uumuudha. Miseensota baay'ee dabalachaa jiru. Warra westernii kanaan dorgomanii addunyaa hundinuu keessatti qixa fayyadamu uumanii achi keessatti faayidaa ofii isaanii maal gochuudha? Argachuu jechuudhaani. The other one is self abnegation jenna. Self abnegationiin immoo amala biyyoonni hiyyeeyyiin calaqqisiisanidha gaafa walitti dhufeenya biyya alaa faana uuman. The foreign policy trends that are being displayed in less developing country. Isa kana amala biyyoonni guddinaan duubatti hafan kun guddina xiqqaarra jiran agarsiisanidha. Biyyoota Afrikaa, Itoophiyaa fi biyyoota biroo dabalatee. Less developing country. This can be seen in the weak state of the world which fail to defend and promote their national interest in their external relation. Kuni fedhii biyyaalessaa isaanii guutummaa guutuutti defend gochuu kan hin dandeenye yookiin immoo waan barbaadan dhibba argachuu hin danda'anii humna hin qabanii dippiloomaasiin isaanii jalaa yoo kufe miliitarii fayyadamuu hin danda'anii ikoonomiidhaan homaa gochuu hin danda'anii so weak statein maalidha self abnegation behavior kana fayyadamu. Maaliif amma danda'ametti foreign policy isaanii biyya kan faana iyyuu bilisa ta'anii gama westiin isaa ta'u gama east irraa faayidaa dhufte tokko argachuudha jechuudha. So states that are weak and very much dependent on foreign policy aid are profoundly caught with many problems in order to pursue an autonomous policy. Amma gaa biyyoonni weak state yookiin biyyoonni riif guddinarra jiran kun maal irratti kasaan depend ta'anii gargaarsa biyya alaati. Foreign aididha. Kanarra darbanii waa jechuu hin danda'an. Akkaataa warri deeggartoonni isaanii yookiin immoo warri isaa irraa deeggarsa argatan jedhan itti bu'u. Sanarra baanii jennaan deeggarsa irraa jedha, gargaarsa irraa jedha. Amma biyyoonni Afrikaan baay'een gargaarsa yookiin immoo aidii garaagaraa jiru. USAID jira. Amma fakkeenyaaf USAID kan United States of America irraa dhufu gaafa Afrikaa irraa Donald Trump dhaabu biyyoonni baay'ee miidhamaniiru. Qorichuma gahaatti argachuu hin dandeenye. Akkuma kana gaafa foreign policy isaanii gaafa determine godhan behavioriin isaanii maal dharee ofii influence wanti godhan baay'een akka hin jirredha. Such country may succumb or yield to what challenges and compromise its long-lasting national interest for temporary and immediate benefit. Jaalatanii toon taane biyyoonni kun immediate benefit yookiin immoo temporary issuedhaaf jedhanii maal godhu jechuudha? Wanta national interest isaanii dabarsanii kennu jechuudha. Faayidaa yeroo dheeraaf qaban dabarsanii maal godhu? Ni kennu jechuudha. Wanti godhan hin jiru. Fakkeenyaaf simple example yoo fudhanne amma Ukraine inda Raashaa waraanarra jiru. United States of Americaanii Ukraine meeshaa waraanaan gargaarte. Donald Trump maal godhu? Yoo xiqqaate gara biliyoona 3.2 sirraa qabna waan ta'eef dirqama maal gochuu qabdaa? Yaa albuuda as keessa jiru akka itti fayyadamu mallatteessee naa kennuu qabdaadha. So dirqama ni mallatteesseef jechuudha. Dhimmi albuudaa dhimma baay'ee murteessaadha. Garuu toon jaalanne yaa maal godhee ni mallatteesseef jechuudhaan. Sila inni kun wanta jiraachuu isaanii baay'ee murteessaa ta'e. Amma gaa dirqama deeggarsa Ameerikaa irraa argachuuf faayidaa yeroo muraasaa kanaaf jecha faayidaa yeroo dheeraa yookiin naashinaal intarest jennuyyuu dabarsanii kenna. Biyyoonni kaanis akkuma kanaa jechuudha. That is what we mean self abnegation. Isaan kun egaa baay'ee influence gochuu hin danda'an. Akkuma jedhametti akkuma biyyoonni isaan irra humna qaban jedhanitti maal godhu foreign policy isaanii gaggeeffatu irraan kana dhiibbaa baay'ee uumuu hin danda'anii. This is what we mean self abnegation jennee waamna jechuudha. Well, the other idea is about foreign policy dimension or foreign policy orientations. Well, what is orientation or dimension? Orientation refers to what a general policy, a strategy, and the obligation of state. Kuni imaammata waliigalaa yookiin immoo strategy ta'uu danda'a. Akkuma kana dirqama statein walitti dhufeenya alaa isaanii keessatti argisiisan yookiin immoo taasisanii maal jennaa? Orientation jenna. These dimensions include like alignment, scope, and the modus operandi. Or in another way, foreign policy dimension or orientation divide into what? Into three. Alignment, scope plus modus operandi. So let us see these three dimensions one by one. The first one is alignment. Alignment means it is
whether national leader choose to ally or remain neutral. Kuni biyya biraa faana walitti dhufuu tokkummaa'u alliance uumuu yookiin immoo remain neutral walaba ta'anii jiraachuu jechuudha. Walumaa galatti lamaan samaa jedhama alignment jedhama. This alignment have three types. The first one is alliance. Neutrality is the second. The third one is non-alignment. So let us see the three types of alignment one by one. What is alliances? Alliance in tokkummaa uumuu jechuudha. It is a formal agreement to provide mutual military assistance such they carry a legal weight and a certain benefit as well as risk. Amma gaa alliance jalatti maalidha? Biyyoonni lama humna waraanaatiin wal gargaaruudhaaf walii mallatteessu jechuudha. Walii mallatteessu. Gaafa walii mallatteessan maaltu jira ree? Legal weightiitu jira. Yoo biyyi kee weeraramte maaliin godha? Siin deeggara. Humna waraanaa siin erga, meeshaa waraanaa siin ergaadha. Kanaaf aliyaansiin kun maal qabaa? Faayidaas qabaa, miidhaas qaba. Faayidaan isaa biyyi tokko yoo biyya biraa weeraramte yoo aliyaansii qabaatte deeggarsa argatti, humna waraanaa argatti. Biyyi immoo humna waraanaa ergitu immoo gama biraatiin maanni riskiidhaan tokko maallaqa baasti, humna waraanaa baasti, loltoota baasti, sun immoo jalaa dhumuu danda'a. Kanaaf riskii fi benefiitii qabachuudha aliyaansiin kun. Allied country can pool their military resources. Amma gaa biyyoonni wariif tokkummaa uuman yookiin allied ta'an kun maanni humna waraanaa isaanii dirqamanii sochoosu. Acquire access to foreign base and also stake out territory that enemy are on notice will be denied them by force if necessary. Amma biyyoonni alliance uuman kuni yoo tarii biyyi biraa biyya sanarra ija kaawwatte maal godhu? Humna waraanaa isaanii ergu. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Israa'el gidduu yoo dhumaa formal agreementiin jirullee baate wal deeggaruudhaaf wanti isaan walii galan ni jira. Formaal yoo ta'u baate. Amma fakkeenyaaf yeroo darbe gaafa Iraan Israa'eliin waliin wal lolanii Ameerikaan maal goote? Military resources move goote. Humnoota waraanaa, meeshaa waraanaa gurguddoo, misaa'ilota, xiyyaara waraanaa baay'ee baatanii gara galaana diimaatti keessumaa bakka isaan jiran maal goote? Move goote jechuudha. Maal jechuudha? Yoo Israa'el ka weeraramtu taate maaliin godhaadha? Nan gargaaraa jechuudha. So Ameerikaan yeroo baay'ee humna waraanaa ishee keessumaa kan ol qabaatan kanneen biroo bakkaa bakkatti move goote jechuudha. Gaafa tiriitiin sodaan jiru. Maaliif biyya sana faana aliyaansii qabu taanaan dirqama ni gargaaru. The best example of alliance NATO fudhachuu dandeenya. Best example. North Atlantic Treaty Organization. Biyyoonni toora 32 ta'anii keessumaa biyyoota Yurooppii fi biyyoonni Western Ameerikaa dabalatee maal godhanii North America Treaty Organization hundeessani. Kana jechuun yoo biyyi tokko miseensa biyya keenyaa ka weerartu ta'e maal godhu? Humna qabnuun, meeshaa waraanaa qabnuun wal deeggarraa. That is alliance. So formal agreement to support one another, so military dhaan alliance jennaan. The other one is neutrality. Inni kun immoo faallaa allianceeti. Neutrality is a stance of formal non-partisanship in world affairs. Inni kun biyya kam faanayyuu maal gochuudha? Aliyaansii uumuu dhiisu, waan biyya kamiifuu illooguudha. Biyya kam faanayyuu yoon jiraadhe ifaa fi bilisumaan malee biyya kanaaf yookiin biyya sanaaf illooguu isa jechuuti. Formal non-partisanship. By keeping a low profile, neutral may avoid some of the problem associated with what? With alliance. Alliance keessa maaltu jira jenneera? Benefitiin jira, riskiin jira. Riskiin maalidha? Humna waraanaa qaban, meeshaa waraanaa waa hedduu achi geessuudha. Kun riskiidha. So kuniin jiru azara. Garuu amma neutrality jalammoo rakkoon jiru maalidha? Biyyi tokko neutral yoo jenne akka carraa biyyi cimtuu wayii humna qabdu yoo biyya kana weerarte biyyi neutral taate kun homaa gargaarsan argattu jechuudha. Humna waraanaan kan ishee gargaaru hin jiru. So kun immoo maalidha ree? Miidhaadha jechuudha warri neutrality hordofanii. However, neutral must also be aware that if war cloud gather, there may be no one committed to providing a protective military umbrella. Amma garakkoonsa isa kana biyyi neutral taate tokko yoo duumessi waraanaa kan mul'atu ta'e kan dibaabee waraanaa erguuf hin jiru. Humna waraanaa kan ergee fi dibaabee isaa irra qabu yookiin kan irraa qolatu hin jiru jechuudha. Salphaatti weeraramuu dandeessi jechuudhaan. For example, Switzerland is refusing a member to United Nations till 2002.
Up to this time, Switzerland was not a member of United Nations. Haga kanatti memberii hin turre jechuudha. Kanaafidha yeroo ammaa kana dhaabbilee idil addunyaa baay'een isaa teessoon isaanii Switzerlandidha. Switzerland is a peace country jedhamu. Biyya nagaa jechuudhaan. Kanaaf haga sanatti miseensuma United Nations iyyuu hin taane amma garuu miseensa jechuudha. In another way, Israel yeroo baay'ee neutral jedhamti, which is not a formal ally of United States of America. Has sided with United States of America on many issues. Yooma neutral taate amma fakkeenyaaf memberii NATO miti biyyoota baay'ee faana alliance nuun haa ta'u malee indirectly Ameerikaa faana akka alliance qaban ilaala. Maaliif jennaan Israel tuqamteennaan Ameerikaan irraa naftu jechuudha. So best friend dha gama biraatiin. These are one of the issue of neutrality dha. That is the second types of alignment. The third types of alignment is non-alignment. Non-alignment. The term non-alignment or NAM, non-alignment, is post-1945 origin. It is an independent policy which does not associate itself with the so-called communism and the non-communist bloc. Kuni kaini dhufe maanni keessumaa erga bara 1945 waraanni World War II indi ta'ee booda amma immoo turee 1960 keessa maaltu dhufe addunyaan keenya bakka lamatti wal qoodan. West Block fi East Block akkuma dura kaasne. West Blockiin maal jennee capitalistiidha. East Blockiin immoo communistiidha. Kanaaf addunyaan keenya communist fi non-communist blockii ta'anii jechuudha. Amma biyyoonni non-alignment hordofan immoo maal ta'ani? Like nuyi communistis hin deeggarru. Non-communistis immoo hin deeggarruudhaani maal hundeessanii non-alignment movement jalqabanii jechuudha. Non-alignment movement or NAM, in which they called for a new foreign policy, path or choice to be followed, disregarding both West and East Bloc politics and also alliance. Isaan faana waliin galu. West is in deeggarru, warra East is in deeggarru. Dhani maal eegalan isaan movement eegalan. Particularly impossible. NAM had a noble agenda that called for South-South cooperation. Ammaga naamiin kuni neutrality irraa adda kan isa taasisu maali yoo jennu neutrality keessa homaa faanayyuu alliance hin qabdu biyyi kun. Naamiin garuu kan inni lagate West fi East blockidha malee ofii immoo maal hundeesseera? South-South cooperation dha. Nuyi hamma Western deeggarru amma Eastern block deeggarru warri South taani maaf walitti hin dhufnu jedhanii maal hundeessani? South-South cooperation hundeessanii jechuudha. Gamtaa biyyoota kibbaa jechuudhaani. This is the idea of non-alignment or the three types of alignment. Well, the other foreign policy dimension is scope. The second dimension of foreign policy is scope. Some countries have extensive, far-reaching international contact, while other countries are more limited activities abroad. Amma biyyoonni tokko iskooppiin isaanii baay'ee bal'aadha. Biyyoota addunyaa mara faana walitti dhufeenya uumuu barbaadu. Addunyaa guutuu qunnamuu barbaadu. Far reaching. Warri kaan immoo faallaa kanaatiin maalidha? Limitedidha. Lakki biyyoota biraa faana uumaa walitti dhufeenya uumuu barbaada. Kanaaf iskooppiin isaanii yookiin immoo daangaan foreign policy isaanii maalidha? Limitedidha jechuudha. One can identify at least 3 patterns of foreign policy behavior based on such like. Kanaaf iskooppii kanarra dhaabannee amma gaamaayyaadha foreign policy behavior sadi ilaalla. Some actors act in what? In global term. The other in regional term. And the other follows the policy of isolationism. Or in another way, iskooppii dhuma kana bakka saditti qoodamuu danda'a jechuudha. The first one is global term. Major power in international relations have defined their interest in global term. Interacting regularly with what? With countries in nearly every region of what? The world. Warri global term behavior qaban iskooppii kana keessatti maalidha? As much as possible golee addunyaa guutuu faana wal qunnamuu barbaadu. Biyyoota addunyaa mara faana walitti dhufeenya yookiin foreign relationii uummachuu barbaadu. The best example under global term United States of America. USA has more or less the capability to influence the world event. Kanaafidha amma United States of America addunyaa keenya keessaa biyya dhabdan hin jiru jechuudha. Jaalalaanis haa ta'u jibbaan
gama foorsiinis haa ta'u dippiloomaasiidhaan maal gochuu barbaaddi biyya biraa faana walitti dhufeenya. So iskooppiin ishee bal'aadha. Amma Ameerikaan weestirra yoo jiraatte humni waraanaa ishee akkuma dura kaasne eessa jira? Jaappaan ni qabdi, Indoneeziyaan, Filiippiinsi keessaa ni qabdi, Saawus Kooriyaa keessaa ni qabdi. Hamma inni fagaatu. Daangaa lafaa isa kanaa kaastee daangaa lafaa isaa gara bahaa jechuudha. Kana jechuun maanni addunyaa guutuu keessatti maanni global term V qabdi jechuudha. Biyyoota Afrikaa soo dhufne biyyoota gara Horn of Afrikaa soo dhufne akkuma kana jechuudha. So global term scope jennaan warra akka kanaatiin. The other scope is what? Regional term. Isaan kun immoo kan isaan foreign relation isaanii cimsuu barbaadan region isaanii faana naannoodhuma isaanii yookiin immoo ardiidhuma isaanii faana cimsuu barbaadu. Most countries in the world are essentially regional actor. Interacting primarily with what? With their neighbor. Hollaa isaanii faana walitti dhufuu barbaadu. Except for contact concerning economic issues such as trade with major actors like USA, China, outside the region. Kanarraan kan hafe amma region term gaafa jennu tarii biyyoota biroo faana gama dinagdeetiin dhimmoota gama biraatiin maal ta'uu danda'u walitti dhufuu danda'u. Unless and otherwise foreign relation isaanii kan isaan cimsuu barbaadan eenyu faana regional term. Fakkeenyaaf South Africa. South Africa is a regional actor in Africa in general and also in Southern Africa in particular. South African kun amma foreign relation cimsuu kan isheen barbaaddu more biyyoota Afrikaa faanadha. Global term wanti ishee daangessu jiraachuu danda'a. Kanaaf Afrikaanota faana keessumaa immoo South Africa country faana maanni foreign relation ishee cimsuu barbaaddi koo scope ishee maanni regional termidha. In another way, India fudhachuu dandeenya. India can also be considered as the most important actor in South Asia region. Indiyaan immoo biyyoota kibba Asia faana walitti dhufeenya ishee more cimsuu kan isheen barbaadu. Kana gaafa jennu dhimmoota amma gara olitti kaafne kan akka daldalaa dhimmoota biroo irratti walitti dhufeenya hin qabu jechuu hin dandeenyu. In another way, China entire Asiaadha. Asia guutuu faana isheen immoo relation ishee cimsuu kan barbaaddu. Kana gaafa jennu kabiraa faana hin qabdu miti. As this time biyyoota Afrikaa faanas maal gochaa jirti? Foreign relation ishee cimsaa jirti jechuudha. So these are one of the issue of regional term jechuu dandeenya. We mentioned about the China. As she wanted to engage also in Africa. The third scope is what? Isolationism. Kan global termis, regional termis dhiisanii isaan kun immoo maalidha? Kophaadhuma obbaasanii addunyaarraa isolate ta'anii jiraachuu barbaadu. Isolationism or isolationist. Some moment in history such as a key weakness. Amma gaa biyyi tokko akka isheen addunyaarraa of qooddee jiraatu kan taasisu maanni key weakness dadhabbina ta'uu danda'a. Or geographical remoteness yoo addunyaarraa baay'ee fagoo jirti ta'e. It may cause the scope of countries' foreign policy to become what? Isolationist. Akka isheen of qooddu ta'uu danda'a. One of the best isolated or example of isolation is what? Burma. Burma in 1916 and 1917 kophaa ishee obbaasti. Burma jechuun yeroo har'aa kana biyya Myanmar jennudha. Myanmaridha. Yeroo sana Burma jedhamti. So one of the example of isolatist. In an age of interdependence, isolationism become an increasingly less viable foreign policy orientation. Kanaaf foreign policy behavior keessatti yeroo har'aa kana isolationismiin baay'ee xiqqaateera. Yeroo har'aa kana biyya addunyaarraa isolate taatee jiraattu jirti yoo jenne that is under question. Impossible. But in the history, we can see some countries that are isolatist. Keessumaa biyyoonni irraa global termii fi regional termii hordofan yeroo durii immoo isolate ta'anii turan. Isolationist policy hordofaa turan. For example, like United States of America. United States of America was isolated during the World War first. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti USA'n isolate taatee turte hin deeggarre yeroo isatti aanu garuu join goote. China also isolated. In another way, ex-USSR or United States of Soviet Russia illee isolationism policy hordofaa turte. In the First World War. Booda irra garuu keessumaa waraana addunyaa lammaffaa keessatti isaan kunis maal ta'aniiru qooda fudhataniiru jechuudha. So this is one of the order of isolationism. The third one is mode of operation or modus operandi. What is mode of operation or what is modus operandi? That is about foreign policy issue. Modus operandi or mode of operation include one of the following three. Ammanni kun maalidha? Biyyi tokko biyya biraa faana gaafa walitti dhufeenya uumtu meetodii akkamii fayyadamtiidha? Method. Mode of operation. So there are three methods: unilateral,
bilateral and multilateral method fayyadamuu dandeessi biyyi. So let us see this one by one. Multilateral. Some countries often rely on multilateral to address different issues. Multilateraliin biyyoota baay'ee walitti dhufanii yookiin immoo biyyi tokko dhimma ishee gaafa solve gootu biyyoota biroo faana maal gochuudha? Dhimma sana solve gochuu furuudha. The more multilateralist states seek solution to problems through diplomatic forum in which several states participate, especially like United Nations, rather than bilateral. Biyyi tokko dhimma ishee kophaa ishee furuurra maal gochuu barbaaddi? Biyyoota birootti affeerti yookiin immoo keezii ishee gara United Nationitti fiddi. Inni kun maanni multilateraalidha. Fakkeenya asirratti clear gochuudhaaf the problem or the grievance between Ethiopia and Egypt yoo fudhanne. Itoophiyaa fi Egypt gidduu on the issue of Renaissance Dam or Abbaay Renaissance Dam irra maaltu jira? Wal gaarreeffannaa jira. Dhimma kana furuudhaaf Egypt maal barbaaddi? Multilateraalidha. Biyyoota addunyaa irratti affeeruudhaan like security councilin irratti hirmaachuu qaba. European Union kan akka Britain faa, United Nation illee dhimma kana laaluu qaba jetti. Kanaaf dhimmi Abbaay Renaissance Dam maaliin furamuu qaba ree? Warra kana hirmaachiseetu jettiin. Itoophiyaan immoo fedhiin ishii maalidha? Bilateraalidha. Like anuma Itoophiyaa fi Egypt walitti dhufnee dhimma kana teenyee furuu dandeenya. Yoo akkam cimeellee gamtaa Afrikaa qofa dabalannaa maal hojii ala baasna. So that is the issue of bilateral and multilateral approach. Most developing countries used multilateral approach to address their money issues. Biyyoonni guddinarra jiran miitadii kana fedhu. Multilateral approach fedhu. Regardless of the power and the capability question, countries may opt to use multilateral as a best strategy to address issue. With the spirit of what? Cooperation and peace. Kana fedhu biyyoonni baay'een. Keessumaa biyyoonni guddinarra jiran baay'een isaanii dhimmi isaanii yoo bakka jaarsummaan biyyoota baay'ee jirutti gareen baay'ee jirutti ilaalameef maal ta'u itti gammadu. Walii isaaniin ta'anii furuutti baay'ee nama. In another way, German is multilateralist. Sirna economic German multilateralist. Politically in economy she is multilateralist in international relation. Not only that, most Scandinavian countries illee akkuma kana. Scandinavian countries jechuun like Finland, Holland, Sweden, biyyoonni Europe gara kaabaa kun most Scandinavianidha. So multilateralistidha jechuudha. The other one is bilateral, other method of operation. In bilateral, it is focused on what? Country to country approach. As keessatti immoo maalidha? Country and country. Biyyaa fi biyyatu maal godha? Walitti dhufanii dhimma isaanii furatu. Kana jechuun maanni biyyi tokko biyya biraatti ambasaaddara erguu danda'a. Ambasaaddoroonni fi ambasaaddoroonni waliin ta'anii furatu. Keessumaa foreign relation keessatti kuni baay'ee coostidha baay'ee. Coostidha. Kanaafidha biyyoonni baay'een bilateral multilateral kan isaan filatu jenneef. Cost gaafa jennu biyyi tokko biyya biraa faana gaafa walitti dhuftu imbaasii banuutu jira, opening imbaasii, inza imbaasii ambasaadaratu jira, diplomaatonni achi keessa jiru, different consulate inni jiru. Isaan kanaan mindaa kaffaluun waa baay'eetu jira jechuudha. So it is very costly. Isa kanarra miitadii multilateral ni wayyaadha. More bilateral is also a country approach to solve what one's own problem, or it is one of the other method of operation. The other one unilateral. Unilateralin qofaadhuma fi waa furachuudha. Otoo qaama biraa hin affeerre. Country may opt to rely on unilateral means of settling different issues with other countries that have a strong economic and military muscle. Isa kana kan hordofuu yeroo baay'ee biyyoota ekonomikaalii guddatanidha. Isaan kun jaarsummaa warra kaan yookiin immoo dhimma isaanii biyya biraan ga'uun barbaada. Keeziin tokko isaan mudate ofuma isaanii furu. Yoo cimellee biyyama rakkoo irra ga'e sana faana furu malee biyyoota biroo affeeruun barbaadanii. They may choose to solve problems by what? By themselves. Ofuma isaaniitti dhimma isaanii furachuu barbaadu. They play a carrot and stick approach diplomacy. Amma humna qabu ikonomiidhaani. Kanaaf dhimma isaanii furuu fi biyya tokko faana yookiin reward kennuuf. Reward yookiin immoo kaarotii kana fudhatee biyyi sun kadidu yoo ta'e stick diplomacy waraanadhaan yookiin terroristiitti erguu danda'u yookiin immoo biyya biraa akka isheen biyya sana weerartu meeshaa waraanaa kennuu danda'u. Sanaan biyyi sun maal ta'uu dandeessi? Foreign relationship cimsuu dandeessi. Fakkeenyaaf amma Ameerikaa fudhanne Ameerikaan dhimma ishee baay'ee multilateral ittiin fiddu. Humna qabdi,
Economically military cimtuudha. So biyya tokko yoo feete riwaardi gooti sanaan hin ta'u ta'e jennaan booda maalidhaa gara istiikiitti ceete jechuudha. Waanuma addunyaa keenya qabatamaa keessatti argaa jirru jechuudha. So intervention, threat of use of force and sometimes use of force to influence the behavior of others fayyadamu. Fakkeenyaaf amma Ameerikaanii fi Iraan dhimma nuukilaar ishee akka dhaabdu gaafattee turte. Adeemsa keessa sun hin taane maalitti fayyadamte? Foorsitti fayyadamte. Ameerikaan ofuma ishee dhaqxee maal goote? Bakka dhaabbata nuukilaraa ka Iraanii maal goote ni rukutte jechuudha. So she used what? Istiikiidha. Sana boodaraan Ameerikaa faana mari'achuuf illee gara tokko fedhii akka qabdu agarsiistee turte jechuudha. Nama kamiyyuu hin mariisifne jechuudha. The more unilateral state is the more likely to initiate action in international relations or to resist initiative taken by others. Egaa biyyi tokko unilateral taate jechuun wanta biyya biraarraa dhufu yookiin immoo international relations keessatti waan isheetti dhufu feetu ni fudhatte feetu immoo maal goote resist goote ofirraa hin fedhu jechuu dandeesse jechuudha. Because she is strong in power. So these are one of the military operation in foreign policy jennee kaa'uu dandeenya. So this is all about part 2. In the next under part 3 we will see about instrument of foreign policy. Kajiru walilalla. So have a nice time. Thank you very much.